Beku suamade, dandi kodura sebubade, abjon kodubro dugobe. Kota kamu tak sadi kan hundi kesan. Furada. Nangkep. Yoya harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii seenaa wili kan irraa hundi keessa akkam jirtu fayyaa keessanii ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba isinillee akka nagaa taatan abdii waaqarraa qabasaniin jedha har'a gammadee waaqayyoof galannaa ta'u har'a gammachuun koo guyyaa itti Qudus Gabrielidha guyyaansaa galatoom gammachuu dhageera simboonee ko dhugaa waaqayyoo gaafan gadda sana dhagee gaddi kee akka waan namni du'etti kan hin gadde har'a immoo koonan gammadee isa dhugaa waaqayyoof haa galatoomu kufuunis kan jirudha ka'uunis immoo kan jirudha garuu kufuu sana keessatti barumsa hedduu fudhannee darbina kanaaf yoo obboleetti ko baga gammadee gammachuu kee ila kunaan obboleettiin kee wajjin hirmaadhe daabboo dufuusii daffa'een siin jira gammachuu kee guyyaa Qudus Gabrielidha kan dhagee galanni waaqayyoof haa ta'u بس ما أنا بقول لهم بس قدس آدم أمرك بس ما أنا بقول لهم بس قدس آدم أمرك كذا إذا كي درت مراج ولا هل كان أمر كان كيسة ساعتي مي كذا بيتا ساعتي كل ما فولك وجربي كان فيو إله يا واقعي يقولتكي وردفتوني simboonee hundi keessan baga gammadanii warroonni wajjin baay'ee dhiphatanillee dhugaa waaqayyoo galanni keessan guddaadha obboleessa keenya atillee deebisuu keef guddaa galatoomin siin jedha dhugaa rabbii maal jedha kan si galateeffadhu hin beeku arguu dandeessa ta'a waaqayyoo si haa eebbisu yakki raawwatames deebisanii immoo dhiifama gaafachuun kan jirudha waan ta'eef waaqayyoo akka dhiifama nuuf goote dhiifama siif haa godhu siin jedha guddaa eebbifame obboleessa koo ilakuna yaa waaqayyo galata kee kootta nyaadha hordoftuun simboonee hundi keessan iyyuudha isinga miidiyaa xaqlaalaa jechuudha wow dhugaa rabbi qallaan hin gammanne abet durmayyuu simboonee koo keekiti wajjidhan ture rakkoon qabu buutee jira keekiin garuu nyaadhu sooma keessa waan ta'eef daabbootu ishee gammachuun koo gammachuu keessa naa ta'u arnaa hordoftoota simboonee hundi keessan simboonee qofaan ta'e isinillee gadditanii wajjin dhaabbatanii jirtu dhugaa rabbii maaliif dadhabbii yuutuubaa warruma hojjechaa jirutu beekaa amma akka itti dadhabne keessuma saatii guutuu irratti eegisaatii goonni kaanis maarratti hojjennanii ijoollee hojjennamaa jirratti saati qabnurraa seeftii ofii keenyaa fi goonurraati isaaf aarsaa goonitudha kan nuti hojjechaa jiru hundumti keenya iyyuu beekna kanaaf iyyuu gammachuun kun simboonee qofatu hin ta'in hordoftoota simboonee hunda keessan jechuudha kottaa qammata sadii kan hundi keessan fudhadhaa nan gammade simboonee ko shaamaallee ko si ibseen ture garuu marofaan jalaa dhaamsi shaamaa afunu si qabsee miru marofaan jalaa dhaamse kanaaf iyyuu dhugaa waaqa baay'een gammadee obboleessa keenyaatillee dhugaa rabbii garaadhaaf maa qabaattee jechaan qabusa dhugaa waaqayyoo dura sitti qabameen ture garuu baay'ee gaddeen ture amma bakka namni balleessa saramu dhiifaman barata waan ta'eef guddaa galatoomii ishee duwwaatu hin ta'in hundi yuutuubiroota kan ta'e irraa baratu yaada akka mataa kootti guddaa galatoomaa
affeerra gaa'isanii faa ta'u dhugaatiin jira xaawulaan qabu jo koorsii irra godheen jira maaliif kilaasii shaqqaalaadha so asun jaaladha